ready والله يا ترى جراس لين دقي فدو ready ummata ramadaana jechuun ji'a tokko shayxaan irraa hidhamee soomee jedhee amma ajandaan banameef jechuudha akka ajaa'ibaa kanatti eetti tole wallaahi arrabne hidhaa keessaa baana. Taloon Samiira jedhanii tun dubrummaa waan qabdu fakkaatti ante sagaleen uummata kan nagaa jirtu. Beesanii ante Asli fayyaa alhamdulillah. jirta Kaasiita kaayiroon dhuftu Samiira wal fuuna. hidhu baggalee biyyarra dhufoodha asli bannaati na fuudhe achi na fidime rabbi jedhi rabbi irraa argatta. Fakkeenyi taasirraa qabaa ispoonsara sirraa ta'a guutuu jedhu. Sihi mucaa biyya kiyyaati leeshitti hin kennine aslan kasii hin kennine natti taaftu yuga narraa iyyuu cittee adabamtu. Eenyu seetaati Samiira gaafatanii dhabuun hin jiru habiibi. Habiibi sii kennaaree sii kennaa. Waadaa seeni mee wallaahi sii kana jedhu. Si agarraamu. Asii dhagaye achi booda gisee isiin achi dhufte akkam goota beektu. Shabakaan si qabe. Akkam godha. Baga si qabe waan badaa haasa'oodha. Abarsaa miti abaarsa qaba kanaaf qabe. Shabakaan qabu. Asli diksii singalee jechuudha dhufoodha achi na fidigaa. Guyyaa takkas taatu sii kenna. Namitti waan sun duuta nyaatanii sun mana isii maan dhaalle maal gootaa dhufu. Mee wallaahi birqeen duuta jedhi mee. Birqeen duuta yaaduu hoteela birqeen dhaaltu dhufna shiroo sirraa Ati takka asli hin beekan beeka hoteela birqee manna haaraa fi lafiitii bannaaf golba keessa zeeroo aantii wayinee amma gadi bu'ee booya. Laa timirti beetii achi duubatti barannaa beetii ashaqqalee seena oola habiibi hin beeka sirriitti beekan. Shoortii yoo. Ay Samiira waraattu. Durbummaa isin dubbee daldee wargaaf tokko garaana nyaatee Abar angeeffadhu asli ati mana birqee sadi duraan dhayde namni achi hin dhaqin wallaahi lazii hin jiru namni achi hin dhaqin. Argaa diksis qabdu achi bichaa bar duraan. An guyyaa baay'ee isa qajelee qoraan irratti rakarree yoo san ijoollee dhasaatoo dhabee gurgura. Ani kino asli timirti beetiin achi duuba bireen beektaa timirti beetii itti barannu sun duuba san jiraami. Achuma itti faana beektaa fuuldura sanitti nu. Hin beekan. Rakkoo wallah. Baarzaanii qaba dormeetii sun sila duuban. Hin qaba dakasiin hin qabee. Ajaa'ibaa kanatti qaba. Namni nama argu wajjin. Namni nama argu yookaan achi gadi baadiyyaadhaa beektee. Kiraanti kireeffattee galtu fa'aa jira waan rakkoon hin jiru. Namni hin argu takkittiinu. Hasdan timirti beetii sun jechuun laal reedi fillafiitti timirti beetii katabaa namni duuban immoo baadiyyaadhaa beektee duuban homuu hin jiru namni si argu takkittiin hin jiru kalaas. Innu algaba birqeessan innu. Algaba birqeessan. Orofaa qaba. Yeroo boqonnaa orofaan hin baay'atu. Inni orofaan qabu dhageeffadhu. Nam tokko jechuun algaa birrii qabalurraa achi wayyaa biyyu beekta. San wayyaa algarraayyuu. Yuunifoormii lamaati. Kaalgaa irrallee bara achitti baay'ee namatti wanna jedha beektaa akkasiisan. Ijjigu. Agaayyoo. Ijjigaayyoo guddistara. Itoophiyaa jirti bannaan. Asli Ijjigaayyoo. bareedduu koo damma koo abbaa kabajamaa koo Jirta buchee koo. dhugaa waaqayyo siidha kan amma ammaatti na kabaje dhugaa kiristoos mubaarikiin na tuffate siidha sii kan na kabaju dhugaa waaqayyo. Feemasoonni Oromoo akkasuma bari hin boonanii gurraa jaraan danda'amu dhiisi ammoo ana qofa miskiinni feemasoonni. Sigaayyoo maaliif si galchee inni maaliif miskiina beektaa? Dhugaa waaqa jiraata rabbi mee. Gurraacha. Aboobisooti garaa ofii abboofattee tiri waan hojjettunis. Reedi sim jedhee haasooytuu miira keessa jirti. Nagaruman sitti maa jira ani asii argee sin beeku yeroo baay'ee nagashin jira inuma nagashin nan didu kan yaadu kun fudhatee sammuu koona eegee asii duwwaa rabbi mee na dhageessa miti abbaa koolaa dhala isaatti hin balleessu.
Amin. 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 Waan biraa miti nama sammuu keessa eegee ookee siin jedhee illinaa jiraata namni ishii. Kanaaf asitti jaalladha yeroo hundumaan dhugaa waaqa Yo jiraata. ko ani har'a miti gaafa ati si dhukkubusanuu si waliin haguumna kiyyaa sagalee si taa ture waan qaburraa si ergaa ture barsiisti himne wan. Na bira ga'eera. Utuu ati gargaarsa naan godhatee iyyuu namni sammuu jiraata laa. Ookee ishi tole ishi namni namaan jiru. Bakka namni birrii miti doolaara miti sammuu kabajati naa qabdutu na tamachaana. Kabajame ammallee yeroo kamuu gizee kamuu onnee kiyya keessa jirta kabajan. Akkamaati nagaa keedhaa Bayyaadha. jira dhugoo. Gara keessan sanii sodomuu barbaade bosona seenanaan jiran jedhee sodaadhe meen tala qeellamta kana barbaade. Gaara. Humna garuma tuuti nagaa battee immoo bayi siin du'a malee. Hiriyyaan kee sun jaalallee yookiin abbaa manaa qabdi baay'ee natti bareedee dubbisuu sodaadhe. Irraa du'e. Irraa du'e jetti. Abbaa jigaayyoo. Kuma jetti wallaahi lajib irraa Dana du'e. jedhuure Waaqayyo adiisuuf gaa. Biyyoon itti salphattu. jigaayyoo. Hunduu jechuudha kolfaarti. Inni finfinnee jirti moo naqamtee jirti sooliin? Naqamte. Naqamtee san halkan lama bulee baannaati. Bakka mataalloo saboonni dhufuu barbaadu. Kan qabee. Kan qabeera. Bakkaan qabee hante hiriyaa bareedduu takka qabdi beeyta. Deemoo qaasa jedha. Qaamni isa qoosaa miti. Ansiif jedhee amantaa. Amma jechuun engada bukkee buleen deebi'ee ammas engada mana ishee buleen deebi'ee kottuu jedheedhaan na bukkee dhufti wal bukkee deemnee bullaa. Ati naaf jettee maaloodha jettee? Shabaqa si qabe neetworkiin. Itooti humna garaa siif jedhee amantaa jijjiirsi anumaaf jedhe asilitti yeroo miti jedhama maaloo asilii moo? Ani waa'ee jireenya keessa orummaa kee miti kabajati namaa qabdudha. Arrabsiteetu narraa quuncaaf deeyyuu arrabaan nama arrabsite malee garaa kee keessi qulqulluudha. Wayyoo tu kana dura wal beellatee immoo Osoo duraan wannan jedhanii duraan lan. Gaafa inni affaanyi gaabbasiin. Wan bakka inni. Ilaa isiin silaa duraan wal bartanii akkamimee akkamsitti tola arsiliin kun nu deebisi. wayinee silaa yoonaa asin jiru malee. Sibira. Asin jiru malee silaa. Baay'ee jaalattaa jechuudha aslii kana. Dhugaa baay'een jaalladha. Dhugaa nan jaalladha. Gaariidha. Kabajame dhugaa rabbi. Nama jaalachuu waan gaariidha. Bareeda. Duwwaa miti. Si qofa osoo hin taane immoo ilaa asitti waan ati beekuu qabdu si qofa osoo hin taane Oromoo guutuu jaalata. Nullee ni jaalannaani namni hundi nima jaalataan maaliif ennaa inni garaa isaa qulqulluu ta'ee Waaqayyo garaa isaa immoo qulqulluu godhe beekta nama miti. Silkii biraa deemee jigaayyoo maal jetta irra naa deebi'a please. Laasin jiru Si barsitu imimmaan qabatu dadhabdi habiibi. Araba jalata eebannaa taati. Maal araba ulaanatti tuni Akka maal jette jetta? naani osoo duraan dursee osoo amma osoo hin ta'in dura asni bare asin jiru tana bira jiraa jettee hagammaa bira dhaqee. Akkana hin jenne. Jigaayyoo irra naa deebi'a. Asni akkana hin jenne jedha dadhabe wallee akkana jette bira jiraa jette asin jirootan. Asili anaan na fuuta miti dhaggeeffatu laa dhaggeeffatu. Yaadi koo si galee anaan hin jenne ofiitti si jijjiirre laa dhaggeeffadhu. Ofii kootti of jijjiiruu barbaadee miti garuu ituu asli kana dura bareedatee yookaan obboleettii koo yookaan durbii koo yookaan fira koo fuudhee fira taaneerra. ati yoo itti heerumte maal rakkoo qabaati mee fakkeenya. Lakkaabbe. Amma osoo hin ta'in akka dhufu. Siduuna. Jigaayyoo dhungadhu waan san dhungadhu. Sitarte jigaayyoo. Wayne sitarte.
Siduun harka dhungattee jirti sigaa hin dagatte isiin. Asliirra jira yaadi kun. Gaayo ila gaafiin keenya siin galle. Dura odoon ammoo osoo hin taane dura odoo aslii kana wal bartee raatte ofii keetii ittiin heerumtu ati. Lakki ofii kootiin miti antira koo Aslii kana wal bartee raatte. karaa nama gaarii jireenya gaarii argatu malee ofii kooti. Lakki ofii koon nan tin jedhu. Anaaf jigaayoon Kiina wal. obbolaa qulqulluu Kabajaa qabdu. Jigaayo ammaa sijaara dhabeecha gurraatti akka kootitti karaan si jabeessa bara. Kan gurraattiitu miyaa. Usmee irratti eegalan fuudhi jedhani. Jigaayo tadiimtuu wala dhoyti. Bale tadiimtuu akkasii namatti dhufte kun warra. Bade sabbanne gaa. Shamarran deemtu warra qalbiin cabte kalaas. Wallaahi laziim anuu miira keessa jira. Jigaayo tadiimtuu maal dhoyti lubbu. Lakki abbeen taphan namal taate. Bishaan maali? Dhugaa miti. Laada mucaa ittiin kaasina ijoolleen diddiimtuun ammuma mucayyoo akka malee gooti dhugaanii taphataa jiranii. Ittiin waa'ee aslii haa ibsu bal'isaa isin. Waa'ee aslii haa dubbattu. Qoosadha godhi qoosadha jechuun. Hin qoosama. Jireenyi fageenya akkamii adaraa jigaayo biyyatti galuuf taana gallumoo asuma ta'in. Maaloo de. Isme achuma taa'e. Isinuu dhufuu barbaadde immoo Yeroon birrii meeqa fayyaa innati? Innoo amma dabaleera gara 200 galeera man. jiroon foon hin qabne moo? 150 180. Foonoo meeqa gaa? Foon Innoo 250 dha. waluu bira kaa shiroo fi foon 50 dabala. Jigaayo bayyinatti 200. Mai minnoota innu qibee allu qibee qabaate jennaan isaa olidha. Bismillah. Amma jaalallee lama wal affeeruu barbaadan guyyatti meeqatu oolcha? Ay, uleshi andishi uleshi sostishi me ይበቃል እኮ Algaa wajjin moo shortii akkas? አረማ 10,000 ምናምን ገናታጣለሁ Kuma kudhan gabbara warraa hanga faltoo gatan asli. Kuma kudhan gabbara warraa. Koi jigaayyoo kaa jigaayyoo. asliin eenyuuf gaafataara Hiriyoota No, jechuun amma fakkeenyaaf gizee kennatan duraani baay'ee aynatu birriif shilinkii gafamee jiru affeertee yoo rakkoo ta'e tokkochuma fa'aa waliin nyaatte injeera ምናምን birriif shilinkii qabattee mirindaa tokkoo fi bittee fi yoo feetu fi bishaan kama bombaa kana dhuyde ምናምን ብር malama birri lamaaf shilinkii kafattee kararraa deemtee dadhabsiiftee birri yeroo isiin dadhabde algaa qabattee booda ofirraa galchitee mana jalaan geettee biraa deebita gaafnu biyya jiru. Jallisaniin ta'inaa push godhaa fi mijatti. Ingeessisaa jechuudha. Nama kuma tokko 200 teessanii poosh godha. Amma waan akkasiisa yoo barbaadde qarshii meeqa si gaafata jechuun jaalallee kee amma ta warri gadi baafne bakkee waliin agarree jira. Magaalaa keessa motor gootee affeertee dhumarra gizee isiin dadhabde shoortii argaa qabattee taabtaaf gootee gara meeqa gaafata. eessa dhaquwe Asli kuma kudhan jettee bar kuma kudhanii. isheen kumni tokko yuun geesse karsaanan kumni tokko yuun geesse Akkuma kudhanii maa inni. Kaakuma qorii akka asli jedhetti taanaan kumni tokko yuunga Akkuma kudhanii maali reeyyee. Shortii gumi takka gaayetti ka. ilmoo qabsaanii qabatan immoo inni kuma kudhanii immoo qurxinnaa maal jedhamu isa diimaa qayii sana isa dhugamu Diimina. Diimina. Waaddiidha. isa diimaa wayini wayini Okay. isadha
በቀን ሻወር ገባች። Akkasii. Shaawri illee kabalama algaa malee. Oye Itoophiyaatti maatiin jira iyyuu bishaan dhiqatan illee kabalama. Miira keessaa wayii suuta golbini. Singaa bakka. Laa waa'ee saniin dhiifnaa dhaggeeffadhu. Abdishaa galatoo ministirii sii ture. Thank you Abdishaa, thank you galatoo. Shaawuriin hin kabalama. Shaawurii mana algaa tokko qabattee gaafa lafa dhiqatu galaa. Dhibba jireenya nageesse taanaan jireenya faranjii tokko na bashannansiisuu qaba kaa. Na. Okay. Ani qodaa fakkaata boo? Yaa jireenya faranjii fayyadamuu qabdi dhugaa. Fata nyaanni qaqayyaramuu qaba. Uffanni qaqayyaramuu qaba. Siliipperiin jijjiiramuu qaba. Waa'uun nuti jijjiiramuu qaba. Na. Jijjiiramuu qaba sirri. Kaza. Na. Erga wajjin guyyaa tokko kuma kuran baase kuma kuranii sanii gabbaraniituma yoo fuudhanii jaartii godhatanii wayii horii akka gaafa isiin duututti waliin jiraatan. Isa immoo haalli yoo jiraate yoo? Yoo mana jiraate yoo? Yoo mana jiraate okay yoo mana jiraate rakkoodha. Akka anaaf reedii kana waa gaafa. Yakkisa shootti no. Warra akka nuyiitiif jechuudha kuma kudhanii sun. Attoota fi warra mana qabu isaaf niin dabala jechuudha. Akkasitti anillee itti gaayoo dhagaye akka amma reedii faslii kana yoo ta'e anillee irratti kumni kudhanuu hin dhiqaataa dhugaa dubbachuun maal jennaan hattuun waan fuute